Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma baadiyyaatti argamna. Baadiyyaadhaa imalli keenya har'aati. Amma immoo maatii keenya waliin jirra. Sa'aatiin sa'aatii laaqanaati. Laaqanni nyaatamee kunoo maatiin buna dhugaa jiru. Mee daawwadhaa egaa maal akka fakkaatu baadiyyaatti isaan kun faazariin jiru, maazariin, obbolaawwan akkasuma boonee wajjin baadiyyaa baanee jirra. Amma buna dhugaa jiru. Tokko tokkoon isin daawwachiisaa wantoonni baadiyyaatti akkaataan itti buna dhugamu baay'ee namatti tola. Namoonni baadiyyaa isiniif haaraa miti ni beektu. Kanumaaf anis viidiyoo gabaabduu isin daawwachiisuuf fudhataa jira. Kunoo kaanis buna dhugee keessaa xumure. Inni kaan dhugeen xumurre. Kana fakkaata egaa namatti tola aadaan bunaa sa'aatii bunaatti akkaataan itti yeroon ta'anii waliin haasaa taphataa buna dhugan baay'ee namatti tola. Egaa anis kanuma isin daawwachiisuu fi baadiyyaa keessa shaashaa jirra isiniin jechuumaa fi hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu daawwadha. Egaa inni kun fakkeenyaaf kushiinaa jedhama afaan Amaaraatiin. Bakka silaa bunni itti danfuu nyaanni itti hojjetamudha. Amma egaa yeroo kanatti beekatuma bakka kanatti wal geenyee buna dhugaa jirra. Manni dabalataa kan keessummaallee hin jira. Manni kan yeroo eenyu ta'etti keessa taa'amu ni jira. Garuu amma beekuma haala kana fakkaatuun kushiinaa keessa teenyee buna dhugnaa asitti bunni nu danfe jechuudha. Bakkuma danfetti buna dhugaa jirra. Amma tokko tokkoon isin agarsiisaa. Egaa ana beektuu bilisummaadha. Bilisummaa abdataati. Abdataan isa kam akka ta'e amma isin agarsiisaa. Kunoo isaan kun abbaa kooti Abdata Shugguxii jedhama. Armees isin agarsiisaa. Kunoo buna dhugaa jiru. Isheenis maazariidha haadha kooti Alamituu Kabaa jedhamti. Asumaan isin barsiisaa deemuuf jedheni. Isaan kaan immoo obbolaawwan dhiiraa akkasuma shamarranii jiru. Booneen illee anuma waliin jirti isaan gidduu teessee jirti. Egaa maatiin bal'aadha. Obbolaan illee baay'eetu jiru. Isaan kaan hojiif bakkee garaagaraa jiru. Isaan ammaaf maatii bira mana jiran isaan kanaadha. Tokko tokkoon isin daawwachiisaa. Daawwadha. Kunoo booneenis teessee buna dhugaa jirti. Nagaa gaafadhu ka daawwattoota keenya. Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu koottaa buna dhugaa. Eeyyee isheenis nagaa isin gaafattee buna isin affeertee jirti. Koottaa buna dhugaadha. Maarta dubbisi kaa. Rakkoo qabu. Egaa tarii namoonni viidiyoo gaafa waraabaman maybe gaafa haaraa ta'u inuma nama sodaachisa ta'a. Egaa amma baranitti jechaadha. Kunoo isaan kunis obbolaa kootii. Akkam jirtu daawwattoota tiiktookii keenya koottaatii buna dhugaa. Egaa daawwattoota keenya ammallee bunni dhugamuun akkuma itti fufeetti jira. Maatiin waliin taphataa kolfaa jiru. Baay'ee namatti tola isa dhugaa isinitti himuu fi haalli hamma yeroo kana baadiyyaa keessatti akkaataan itti bunni dhugamu maatiin waliin taphatan baay'ee hedduu kan namatti toludha. Nus kanuma nu hawwatee jennaan kaameeraa keenya fudhannee isiniifis waan tokko tokko isin daawwachiisuuf isiniif qooduudhaaf jecha kaameeraa fudhadhee ol ka'ee ammallee buna dhuguu keenya itti fufnee jirra. Koottaa buna waliin dhugnaa waliin taphannaa. Haadha fi abbaa ofii biratti argamanii obbolaa ofii biratti argamanii gaafa jedhan baay'ee namatti tola. Keessumaa gara magaalaas ta'e bakkee biraa turanii yeroo walitti dhufan fuula haaraadhaan wal simatu gammachuun jiru adda ta'a. Egaa nutis kunoo isaan faana shaashaa jechaa jirra jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu koottaa buna dhugaa. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu buna dhugaa jirra koottaa buna dhugaa. Cumne. Garuu irraan fagaatee.
Kanaafuu rootoo ta'e baay'ee Egaa daawwattoota keenya akkuma isiniin jedhee numatu bakka bunni itti danfaa jirutti filatee asumatti buna dhugaa jirra. Bakki bunni itti danfus asuma. Egaa ni filatama yeroo tokko tokko maatiin walitti dacha'anii bakka tokkotti bakkuma bunni danfaa jirutti yeroo dhugan namatti tola. Bunarraa fagaatanii bakka biratti nama fiduurraa bakkuma bunni danfutti yeroo buna dhugan baay'ee waan namatti toluu fi asitti wal geenyee jirra malee manni sirriitti jira. Bakki taa'anii buna dhuganii akkasuma keessummaallee simatanii waliin taa'anii itti taphatan baay'eetu jira. Filannoo keenya ta'ee bakka kanatti argamaa jirra. Manichi mana itti nyaanni qophaa'u akkasumallee bunni itti danfu walumaa galatti afaan Amaaraatiin kushiinaa jennee kan waamnu sanaadha. Kanaaf meeshaa garaagaraa bakka kanallee nam'ee jira. Viidiyoo kana keessatti illee isinitti mul'ataa jira. Meeshaa gidduu tataa'u akkuma hin jenne finanis isinitti himaa jira. Kana fakkaata egaa. Maatiin mana tokko bakka tokkotti walitti qabamanii yeroo haala kana fakkaatuun buna dhugaa jedhan baay'ee namatti tola. Kolfaa taphataa jiru.